Ashama kan jirtan hordoftoota EMN Plus irraa qophii marabbaa keenya eegaleetii kan jirru qophii keenya irraatiinis dhimmoota garaagaraa kaasnee gara keessanitti kan qaqqabsiisaa keessattuu seera dambii kabachiisuudhaan wal qabatee magaalaa Finfinnee keessatti alseerummaa hambisuudhaaf hojiilee hojjetamaa jiran maal fakkaata kan jedhu kana giddu galeessa godhanneetu kan turtii taasisnu ta'a. Turtii keenya irrattis obbo Tasfaa'uun Alulaa affeerreetii kan jirru. Obbo Tasfaa'uun Alulaatti gaafatamaa waajjira abbaa taayitaa dambii kabachiisaa bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Isaa wajjin turtii kan taasisnu ta'a gata muraatti dhufaata turan affeerraa keenya sagantaa kana qopheessuun si faana kan turan Darajaa Addunyaatti akkasuma ogeessota kaameraa fi istiidiyoo marooliin ta'uudhaan marabbaa eegalleerraa haga xumuraatti faana tura. Obbo Tasfaa'uun baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegda. Hayyee kaamee keessattuu akka abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee hojiilee ijoo bara 2017 keessa raawwachaa ture maal fakkaata kan jedhu kanarraa mee akaan. Egaa galatoomaa abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee qajeelfamaaf yookiin immoo labsiidhaan hojiiwwan kennamaniif qabu magaalaa kana keessatti. Magaalaan Finfinnee akkuma beekamu magaalaa guddittii biyya keenya akkasumas magaalaa guddittii Afrikaa fi bakka walga'iinsa dippiloomaatotaa fi hawaasa addunyaati. Kanaaf magaalaa kana keessatti hojiin hojjetamu akka abbaa taayitaa keenyatti mul'ata qabna. Mul'ata qabnu kana galmaan ga'uudhaaf magaalaan Finfinnee bara 2022tti magaalaa qulqulluu, magaalaa misoomte, magaalaa seera keessatti kabajamee fi jiraattota ishiitii fi akkasumas qaama kamiifuu mijattuu kan taate uumuudhaaf qabannee jirra. Kana keessatti egaa magaalaa kana keessatti seerawwan darban hunda isaanii bulchiinsa magaalichaatiin seerawwan ba'an akkasumas immoo seera darbummaa jiran kan hambisuudhaa fi to'achuudhaaf hojii hojjetaati kan jirru. Misooma kooriidaraas magaalaan miidhagsaa jiru kana to'achuudhaaf eeguudhaafis akkasumas akka miidhamne dhalootaaf akka darbu gochuudhaaf dabalataan kanarrattis hojjechaati kan turre. Akkasumas immoo amma qarqara lageenii misoomsuu keessattis hojiiwwan gurguddoodha akka magaalaatti kan hojjetamaa jiru. Nus kana keessatti naannoon akka balfa dhangalaa'aadhaanis haa ta'u keemikaalota warshaadhaa ba'an akkasumas immoo dhangala'aa malkaa yookiin laga xureessuu danda'an kanarraas ittisuudhaaf karooraan babal'aa qabanneeti jechuudha kan jiru. Kana keessatti isa kana qabannee raawwachaa turree jirra. Keessattuu seera darbummaa goseen 9 idileedhaan nuu kennaman keessaa tokko daldala seeraan alaa karaa irratti raawwatamu, daandii irratti, daandii konkolaataa akkasumas immoo daandii uummanni irraa itti fayyadamu irra deddeebi'u kanarratti kan raawwataman seeraan alaa, daldalli seeraan alaa akka inni raawwanne hojjechuudhaa fi daldalli seeraan alaa kun miidhaan inni qabu baay'eedha. Daandii irratti kan daldalamu tokkoffaan galii magaalichaa akka magaalli galii misooma ittiin gaggeessu akka hin arganne godha. Gama biraatiin immoo daldaltoota seera qabeessa ta'anii hojiiwwan isaanii hojjetan akkasumas karaa tokkoon tajaajila kan kennan, karaa gara biraatiin immoo galii magaalaa kanaaf argamsiisuu danda'an isaan kanarratti dhiibbaa waan fiduuf gama biraatiin daandiin bilisa ta'ee tiraafikaaf banaa akka hin taane, tiraafika konkolaataatiifis akkasumas immoo imaltoota uummata daandii irratti fayyadamanuuf danqaa ta'ee waan jiruuf kanas to'achuudhaaf daandii irraa maqsuudhaaf hojii guddaa hojjetaati kan jiru. Qulqullina magaalaa kana keessatti balfawwan gataman akka hin qulqulloofne, balfa gogaas haa ta'u balfa dhangala'aan akka inni magaalattiin balleessineef kanas to'ataati. Akkasumas immoo meeshaalee ijaarsaa karaa irratti gataman kana karaa akka hin dhiphisneef kana to'achuu hojii tiraafikaatiif akka inni gargaaru gochuudhaafis hojiiwwan bal'aadha. Kana biraa qalma seeraan alaa to'achuu keessattis hojiin idileedhaan nu kenname fayyummaa uummataatiif akkasumas immoo dhimmoota baruuf barsiisuudhaaf danqaa ta'an keessattuu naannoo manneen barnootaatti dhimmoota seeraan alaa kan akka shishaa, kan akka manneen jimaatii fi manneen dhugaatiif manneen adda addaa kun akka isaanii baruuf barsiisuu hin danqine kanarrattis hojjechuudhaaf to'achuuf ittisuu keessatti hojiiwwan babal'aadha jechuudha kan hojjetaa turre. Weerara lafaa hambisuu keessattis lafti qabeenya guddaadha. Keessattuu magaalaa keenya keessatti industiriidhaafis, mana jireenyaatiifis akkasumas madda galiitis waan ta'eef lafti kun lafti mootummaadhaan qabamee harka mootummaa jiru
seeraan ala akka inni hin qisaasamne akka inni hin weeraramne kana ittisuu gara biraatiin magaalattii keessatti pilaaniin magaalaatiin ala ijaarsawwan seeraan alaa raawwataman kanas to'achuu kan kana fakkaatanii to'achuu keessatti hojiiwwan babal'aadha jechuudha kan raawwataa ture. Wantoota amma kaastan kana misirritti gadi qabnee to'a kaasnu keessattuu daldala seeraan alaatiin wal qabatee daandii irratti namoonni karaa seera qabeessa hin taane daldalan ni jiru. Seera qabeessumas ta'an immoo daldala hojii seeraan alaa irratti qaamonni hirmaatan ni jiru. Ofiisaroonni keessan hojiirra jiran yeroo tokko daldaltoota xixiqqoo kanarratti bu'uureffatan malee isaan gurguddoo hin tuqanii meeqa kanaan hojiin hojjetamaa jiru maaltu jira tarkaanfiin fudhatamee jira kanarratti. Egaa daldala seeraan alaa jechuun sila ibseera miidhaan inni qabu bal'inaan kana yoo to'anne malee magaalattiin magaala seera qabeessa yookiin immoo magaalaa qulqulluu ta'uu hin dandeessu. Daandii irratti akkuma barbaade abbaan fedhe yoo daldala ta'e seeraan alummaatu raawwataa jechuudha. Seeraan alummaa kana immoo hambisuu fi daldala hunda seera qabsiisuun toora isaaf eeyyamame sanatti akka inni daldalu gochuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo kana hin taane daandiin konkolaataan irra deemu, daandiin namni irra deemu akkasumas qaamonni kunillee balaa tiraafikaatiif balaa konkolaataatiif saaxilamoodha jechuudha. Kanaaf kana seera qabsiisuun iddoo eeyyamame qofatti daldalli akka inni raawwatu gochuun seera biiroon daldalaaf baaseen akka inni raawwatu gochuun dirqama ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee nuti akka mana hojii keenyaatti kan hojjennu tokkoffaan hubannoo uumuudha uummata kana biratti inni jalqaba. Namni kamiyyuu kana baratee seeraan alummaan magaalas akka balleessuu danda'u, diinagdee akka inni miidhuu danda'u, akkasumas immoo sochii hawaasummaa keessattis dhiibbaan inni qabu tokko lama jennee hin ibsinaaf jechuudha. Kun hubannoo uumuun isa jalqabaati. Kanarra darbee immoo kan hubannoos argatee immoo dambii bahe kana hojiirra oolchuu keessatti danqaa ta'u yoo jiraate immoo adabbiin jira tarkaanfiin fudhatamu jechuudha. Tarkaanfiin maallaqaan hin adabama akkasumas immoo akka inni karaarraa dabus maqus hin godhama jechuudha. Kun yeroo raawwatu tarii kaasii hin kaasuu keessatti dhimmoonni falmiin adda addaa dhufuu danda'u. Yeroo akkasii kan ofiisaroonni keenya tasgabbaa'anii tasgabbiidhaan yoo humnaa olis ta'e poolisii wajjiniin waliin ta'anii poolisii wal deeggaranii karaarraa maqsuu hojjetamaa jechuudha. Tarii darbee dhimmoonni akkasii seeraan alummaa dhumti immoo caasaa keenya keessas jiru jira. Kun nama baay'ee irratti mul'atu. Caasaa kabachiisota dambii bal'aadha kan nuti qabnu gara 8,000 ol kan magaala kana keessatti bobbaafnee sochii keessa jiru. Kana keessa muraasni dogoggora raawwachuu danda'u. Isaan kana irratti immoo tarkaanfiin araaramne kan nuti fudhannu jechuudha. Yeroo baay'ee labsiidhaan kan nuu kenname labsiidhaanis aangoon nuu kenname jira. Kana keessatti raawwattoota dambii yookiin immoo ofiisaroota dambii kabachiisaa kan qaxaruu, bobbaasuu, jijjiiruu akkasumas immoo yoo isaan badii raawwatan immoo tarkaanfii fudhachuun labsiidhaan kan nuu kenname jira. Akkasumas immoo dambiidhaan kan nuu kenname jira. Kana keessatti tarkaanfii atattamaati kan nuti fudhannu jechuudha. Yeroo tokko ofiisaroota keenya fakkaatanii warra hojjetanis jiru. Miidiyaa garaagaraa tiktookii hojjechuudhaaf warri uffatuma kan keenya fakkaatu uffatanii moo ummata keessa galanii ummata dogoggorsuu fakkeenyaaf warra daandii irratti daldalu kana daldala xixiqqaa kana asiif achi oofuun kun illee jira jechuudha. Kanas seeraan hordofnee tarkaanfii fudhataati kan jiru seerattis dhiyeessaa jirra jechuudha. Gama biraatiin amma ofiisarootuma keenya kana keessatti dogoggorri uumamu humnaan raawwachuu maaltu jedhu kun tureera. Amma baay'ee hir'ataa dhufeera kun. Egaa hubannoo tarkaanfiis fudhanne. Yeroo tokko yeroo harkaa wal qabaniitu gara lolaatti galan jira. Ofiisaris yerootti miidhame argineeti kan jirru akkasuma immoo qaamni biraatti saalasanii gama kanaa qindoominni poolisii wajjin qabdan qindoominni qooda fudhattoota garaagaraa wajjin qabdan akkamittiin ibsama. Namni seeraan kabajne yeroo baay'ee seera kabachiistootaafis bitamuu irratti rakkoo qaba. Kana keessatti amma ofiisaroonni keenya dhaqanii kun karaa irratti daldalaa jirta seeraan ala daldalaa jirta kaasii jedhuun isaan kana yeroo jedhan hin kaasnuu kan jedhu immoo jira. Kana qofaa miti qaama kan biraallee tumsaniit ofiisaroota keenya irratti yeroo duulan hin argita yeroo baay'ee kana keessatti ofiisaroonni keenya yeroo rukutaman miidhaman kan lubbuudhaan illee darban jira kan baay'ee qaamni isaanii miidhame jira.
Egaa maa gochuu hin dandeessu seera kabachiisuudha. Yeroo akkasii kana poolisiinis deeggarsa guddaadha kan inni kennu jechuudha. Qaqqabee ofiisaroota keenyaaf yeroonni aguuggiitti kennuuf jira jechuudha. Yeroonni gargaaru deeggaree qaama seera dabse kana geessee seeratti dhiyeessutu baay'eedha. Kana keessatti ofiisaroonni keenya hin miidhamu. Haa ta'uuti garuu magaala kana keessatti immoo seerri kabajamuu qaba, dambiin kabajamuu qaba. Kanarratti hojiin dirqama jechuudha akkasitti hojjechuun. Karaa gara biraatiin amma inni guddaan nuti gochuu qabnu maalinni hubannoo bal'inaan kennuudha hawaasa keessatti. Hubannoo bal'inaan kennee amma dhimma fooyya'aa dhufe kana keessatti hawaasni illee yeroo itti nu deeggaraa dhufe jira amma. Ofiisaroonni keenya yeroo seeraan ala miidhamu hin callisu uuman. Seera darbitoota san akka isaan seera darbummaa isaanii dhaaban deeggarsa nuu kennu tumsa keessatti uummanni illee baay'ee nu gargaaraa jira. Poolisii qofa wajjin otoo hin ta'in kan qindoomnee hojjennu seektaroota magaala kana keessa jiran seektaroota gurguddoo biiroolee illee fi abbaa taayitaa akkasumas immoo seektaroota garaagaraa wajjiniin bal'inaan hojjetaa jirra gara seektaroota 27 ta'an wajjiniin dambii isaan baasan magaalli kun baase raawwataa jirra jechuudha. Kana raawwachiisuudhaaf immoo qindoominni keenya dirqama ta'a. Isaa wajjin qindoomneet hojjenna, waliin karoorsina, waan karoorsine sana waliin mallateessina, hin raawwanna, raawwii keenya waliin qorannaa jechuudha. Bakka ciminni jirutti cimina keenya cimsinee itti fufna, bakka immoo hanqinni jirutti sirriitti gahee eenyutu gahee isaan baanne karaa jedhuun waliin ilaalleet sana keessatti hanqinoota jiran immoo fooyyessaatii kan deemnu jechuudha. Karaan itti qindoomnu sila seera darbummaa gara 9 ta'an kaasaa ture sana keessatti waliin qindoominaan seektaroota kana wajjiniin hojjenna, biiroo lafaa wajjin, dhaabbata qeeraa wajjin, akkasumas biiroo barnootaa, biiroo fayyaa wajjiniin hojjenna jechuudha. Gara biraatiin misooma kooriidaraa irrattis immoo warra asirratti gahee qaban wajjiniinis qindoomneen hojjenna. Misooma qarqara lagaa irrattis warra gahee qaban wajjiniin immoo akkasumas qindoomneen hojjenna jechuudha. Kophaa keenya wanti nuti jalqabnee xumurru hin jiru. Abbaan taayitaa keenya qofti wanti inni jalqabee xumurru hin jiru. Maaliif dambiiwwan seektaroota garaagaraatiin bulchiinsi magaalichaa baasee nutti kenne sana kan nuti raawwachiisnu waan ta'eef isaan wajjiniin immoo qindoomuun dirqama waan ta'eef qindoominni kunis qindoomina bu'aa qabu jechuudha yeroo ilaallu. Mee qindoomina gama konistirakshinii wajjin qabdanaa kaasnu dhaabbileen konistirakshinii yookaan immoo ijaaromsi gurguddaa magaalaa kana keessatti ijaaramaa jiran galteewwan ijaarsaaf isaan fayyadu. Akka ashawaa ta'uu danda'a, feerroo ta'uu danda'a. Yeroo karaa uummanni irra deemu irratti buusaniitoo karaa cufanii rakkina uumantu jira. Gama kanaan tarkaanfiin isin fudhatamu maal fakkaata? Egaa magaalaa keenya keessatti magaalaan Finfinnee akka jiru magaalaa guddaadha. Guyyaa guyyaadhaan sochiin misoomaa keessatti gaggeeffama. Gamoowwan ni ijaaramu, daandiin ni ijaarama, riqaaleen adda addaa ni ijaarama, gurguddaas xixiqqaas ta'e inni ijaarama. Guyyaa guyyaadhaan sochiin ijaarsaa karaa mootummaas nama dhuunfaadhaanis dhaabbilee garaagaraatiinis ni raawwata. Kana keessatti hundumtuu galteewwan ijaarsaa fayyada. Galteewwan ijaarsaa kana kan akka cirrachaa, kan akka dhakaa, akkasumas kan akka sibiilaa kana yeroo ittiin hojjetan daandiirra buusuun jira. Keessattuu daandii keessaas haa ta'u daandii gurguddaa irratti buusanii akkuma sochii tiraafikaatii fi danqaa yeroo itti ta'u jira jechuudha. Fakkeenyaaf daandiiwwan keessaas haa ta'u koobilistooniidhaan hojjetames kan asfaaltiin hojjetames haa ta'u sochiin bal'inaan sochii tiraafikaa uummanni asiif achitti hin deemu konkolaattonni deemu qofa otoo hin ta'in balaan ibiddaa jiraachuu danda'a. Kana konkolaataan ibidda dhaamsu rakkoo tokko malee seenuu qabu irratti jiraata. Waliin da'umsaaf qaqqabanii ambulaansii barbaadan jiru. Konkolaataan ambulaansii dafee qaqqabeet isaan gara mana yaalaatti geessuutu irra jiraata. Kanaaf rakkoo tokko malee sochiin kun akka raawwatu eeguun immoo dirqama ta'a. Kanaaf qaamoleen akkasii tokko akkasuma maalla dhibeedhaanis warri raawwatan jiru jechuudha. Kan isaanii qofa kan laalan sochii uummanni keessatti rakkatu kan hin laalle jiru. Isaan kun akka isaan meeshaalee ijaarsaa isaanii galteewwan ijaarsaa kan karaarraa maqsanii akka isaan kaa'an sana booda yeroo ijaaranis ijaarsa boodas achirratti kan irraanfatan jiru. Dafee akka inni qulqullaa'ee irraa ka'u kana yeroon barumsa hin kennina. Kanammoo yoo raawwachuu didan immoo seeraanis tarkaanfii fudhannaa jechuudha. Tarkaanfii fudhachuun kun maallaqaan adabuu jira. Yoo isaan kaasuu didan ofii keenyaaf itti seenneet karaarraa maqsina jechuudha dhimmoota kana. Kanaaf karaan qulqullaa'uu waan qabuudhaaf
isaan kana wajjininis keessattuu dhaabbilee konistirakshinii hordofan akkasumas immoo abbaa taayitaa maaneejmentii yookiin immoo to'ataa tiraafikaa wajjiniin akkasumas abbaa taayitaa daandii magaalichaa wajjiniin taane sochii kana sirriitti daandii qulqulleessuu sochii tiraafikaa kamiifuu danqaa otoo hin ta'in akka uummanni tajaajilamuu danda'u gochuudhaafis hojiiwwan baay'een hojjetamaniiru ammas itti fufiinsaan hojjetamaa jira. Ijaarsi seeraan alaa ammas Finfinnee keessatti asis achittis ni mul'atu. Ijaarsa seeraan alaa kanarratti immoo tarkaanfii fudhachuudhaaf keessattuu ijaarsa seeraan alaa gurguddoo ta'an gama weerara lafaatti kan agarsiisan jechaadha. Gama kanaanoo tarkaanfiin isin fudhatamaa inni hojii keenya keessaa inni tokkoyyuu ijaarsa seeraan alaa magaalaa kana keessatti akka raawwatamne akkasumas immoo lafti akka weeraramne gochuudha. Lafti lafarraa yoo kaanu lafti magaalaa kana keessa jiru kan mootummaa jalatti galmaa'ee jiru hundi baankii lafaa galee biiroo lafaa wajjiniin wal harkaa fuudhinsa gaggeessinee jira. Nuti biiroon lafaa kan inni galmeessee baankii lafaa keessa jiraachuu qaba kan jedhu kan ammoo harkaa fuunee eeguun kan keenyadha. So amma lafa baankii lafaa gale kana kamiyyuu weeraramuu yoo weerarame nuti itti gaafatama jechuudha. Kanaaf ofiisaroonni keenya aanaa hunda irratti aanaa 119 qabnu kutaa magaalaa 11 irratti bakka lafa baankii galee jiru kana tokko tokkoon taapeellaa irra keenyeet bal'ina isaa akkasumas immoo eeriyaa isaa koordineetii XY isaa kana hunda irra keenyeet sanarraa xiqqoon yoo hir'ate itti gaafatamummaa qabaa jechuudha ofiisara keenya kan kana to'atu qaxanaadhaan qoodamee fi kennamee fi jira lakkaa'ame kana tokko keessaa hir'achuun qabu kana guyyaa guyyaadhaan guyyaas halkanis bariis akka ka'een ofiisara keenya kana lafti kun jiramoo hin jiru weerarameeramoo hin weeraramne kan jedhu to'achuun dirqama isaati jechuudha. Kanaaf isa kennanee jira yoo raawwatamellee dafnee otoo ijaarsi irratti raawwatiin tarkaanfii fudhachuu jira. Keessattuu naannoo qarqara jiran magaalaa qarqara jiran kana keessatti halkan tokkotti ijaaranii warri bulan jiru. Halkan tokkotti ijaarsa ijaaraniit kan bulan jiru. Isaan kana yoo to'annaa keenya ala miliqee ijaarameera ta'es akka isaan irraa kaasan hin goona yoo isaan irraa kaasuu didan immoo gibraayilii qabnuun irraa kaasnaa jechuudha. Yeroo kana kaasuu qofa otoo hin ta'in namni kana raawwate sin adabama jechuudha. Seeraanis sin adabama itti gaafatamummaa qaba. Kana hin raawwatama. Kana kallattii kanaan hin to'annaa bara kana keessatti lafti weerara lafaa baay'ee gadi buusnee jirra jechuudha. Baankii mootummaa kan jiru. Yoo misoomaaf barbaadame illee biiroon lafaas haa ta'u qaamni misoomaaf barbaade lafti kun misoomaaf barbaadama waan ta'eef ka'uusaa jedhee xalayaadhaan nu beeksisee baankii lafaa galmeessinee qabne sanarraa hin hir'isnaa jechuudha lafa kana. Akkasittiin deema seera qabatee deemaa jira yeroo ammaa kana haala gaariidha bu'aan gaariis argameera kanarratti namni akkasumaan lafaa ka'ee lafa weeraru yeroo ammaa baay'ee dhiphisaa dhufneerra jechuudha. Kana yoo xiqqaate immoo yeroo gabaabaa keessatti weerara lafaa guutummaa guututti hambisuudhaaf sochii guddaa keessa jirra. Gama biraatiin ijaarsa seeraan alaa wal qabate namni ijaarsi seeraan alaa kuni yookiin lafa mootummaa irratti ta'uu danda'a yookiin immoo lafuma dhuunfaa isaa irratti ta'uu danda'a. Seeraan ala kan nuti jennu qaama ijaarsa eeyyama ijaarsaa kennuu qaburraa eeyyama otoo hin argatin akkasumaan namni tokko ofuma isaatii ka'ee ijaarsa yeroo raawwatu ijaarsa seeraan alaati jenna. Eeyyama hin qabu jechuudha. Kanuma isaa irratti haa ta'u kanuma dhuunfaa isaa irratti babal'ifachuudhaafis haa ta'u waa sirreeffachuudhaafis haa ta'u kana raawwachuu hin qabu eeyyama malee. Kana keessatti to'annu keessatti waan baay'eedha kan nuti arginu. Al tokko tokko eeyyama sirrii hin taanes yerootti arginu jira. Eeyyama foorjarii kan ta'e yookiin immoo kan sirrii hin taane yerootti arginu jira. Kana qaama dhimmi ilaallatu wajjiniin haasofnee tarkaanfii sirreessaas fudhataati kan nuti deemnu jechuudha. Kana keessatti egaa darbee wanti mul'ataa ture fi tarkaanfii sirreessaas fudhataa turre caasaa keenya keessatti kana yeroo kun raawwatu tokko tokko gowwoomfamuun jira jechuudha. Maallaqaanis gowwoomfamuu yookiin immoo karuma adda addaa walitti dhiyeenya adda addaatiinis kan gowwoomfamu ni jiraata. Garuu seera jalaan miliquu jechuudha. Kana dafnee qaqqabna yeroo qaqqabnu tarkaanfii nuti irratti fudhannu tarkaanfii cimaa ta'a. Hanga hojiirra ari'uu maallaqaan adabuu akkasumas immoo seerattis dhiyeessine seeraan gaafachiisuu hanga kanatti caasaa keenya irratti hadheeffanneeti kan nuti hojjennu. Wanti kun amma maalirra jirra jennee yeroo ilaallu tirendiin isaa yeroo yeroon hir'ataa dhufeera jechuudha.
kun kan nutti agarsiisu tarkaanfii fudhannuunis caasaa keenya irratti hojii sammuu isaa irratti hojjennuunis akkasumas malaammaltummaadhaan karaa seeraan alaatiin nama fayyaduudhaaf deemu akka inni seeraanis nama gaafachiisu akkasumas immoo sirriis akka hin taane kana hubachaa leenjii garaagaraatiinis isaan cimsaati kan nuti dhufnu amma namoonni akkasii rakkoo akkasii raawwataa jiran hir'ataa dhufaniiru amma tirendii arginu yookiin immoo guyyaa guyyaadhaan yookiin bara waggaa waggaadhaan dhimmoota arginu kun hir'ataa dhufee jira. Kana keessatti seeraan alummaan keessattuu naannoo ijaarsa seeraan alaa fi weerara lafaa kanarratti amma yeroo raawwatu dhokatu battalatti odeeffannoon kan nu qaqqabu kun eenyurraa nu qaqqaba caasaa keenya qofa otoo hin ta'in tola ooltota leenjisnee jira tola ooltota gara 5,000 magaalaa kana keessatti leenjisnee naannoo jiran blookii jiran keessatti qaxanaa keessa jiraatan keessatti seeraan alummaan akkasii kun yeroo raawwatan odeeffannoo akka kennaniif kanarratti ijaaramanii jiru. Gama biraatiin hawaasni hawaasa wajjin hojjenna nuti baay'ee qindoominni keenya tokko ijaarama hawaasaa wajjiniin iddiriin jira. Ijaaramni dhaabbilee amantaa ni jiraata. Akkasumas immoo hawaasni blookii isaatiin ijaarsa qaba. Kana keessatti isaan keessaallee walitti qindeessinee yeroo yeroon waliin hin hojjenna. Wanti hawaasa jalaa dhokatu hin jiru jechuudha. Hawaasni sana hubannaan seeraan alummaan maal inni kan jedhu magaalaa kana keessatti sirriitti hubachiisnee jennaan battalatti lakkoofsa bilbilaa tolaa qabna 9995 kanarratti bilbila uummanni bilbila yeroo kana caasaan keenya naannoo sana jiru dafee battalatti hin qaqqaba yookiin achumatti dhaaba yookiin immoo yoo ijaaramees ras ta'e inuma diigaa jechuudha. Kana keessatti caasaan keenya yeroo baay'ee jedhamu kan bira darbu kan akkasumas immoo naamusa hin qabne al seerummaa kana kan deeggaru yookiin immoo maaliif maallaqaan isaa ta'u maaliin kan gowwoomfamee yookiin gowwoomfamees otoo hin ta'in ta'e jedheetuma kan kana raawwatullee akka inni irraa barataa deemu gochaati kan jiru. Kana keessatti humna cimsuu caasaa keenya yeroo yeroodhaan hin gaggeessina leenjii kennina keessattuu leenjii hojii irratti kennanu bal'inaan hin kennan. Iddoo tokkotti otuma hojiirra jiru aanaa isaa irratti akkasumas immoo kutaa magaalaa isaa irratti hin kennina magaalatti ol finnee hin kennina akkasumas immoo dhaabbilee leenjii jiran fakkeenyaa fi yuunivarsiitii poolisii federaalaatti galchinee leenjii loltummaas leenjii naamusaas akkasumas immoo leenjii humna dandeettii raawwachiisummaa isaa cimsuus hin kenninaaf jechuudha. Kana keessatti kan irratti xiyyeeffannu keessattuu waa'ee sochii farra malaamaltummaa irratti. Sochii farra malaamaltummaa koomishiniin farra malaamaltummaa naamusaa fi farra malaamaltummaa magaalaa Finfinnee jira. Akkasumas immoo abbaa taayitaa keenya keessas daayiroktoreetiin kana hordofu jira. Isaan wajjiniin ta'uudhaan maal inni miidhaan inni qabu malaamaltummaan miidhaan inni qabu hojii alseerummaa keessatti tumsa gochuu akka ta'e hojiin alseerummaa immoo magaalaa kana miidhuu keessatti hawaasa magaalaa kana faayidaa hawaasa magaalaa kana miidhuu keessatti gahee guddaa inni qabu balaa inni qabus akkasumas tokko tokkoon hin hubachiisna. Kana keessatti nama yaa'u sammuu isaa irratti hojjetteedha irra caalaa adabdees adabbiin amma ta'e barsiisuu danda'a irra caalaa garuu kan barsiisu sammuu isaa irratti yoo hojjetteedha. Hojiin kana irratti hojjechuu waggaadhaa waggaatti baay'ee jijjiirama gaarii agarsiisaa jira jechuudha. Koomishiniin farra malaamaltummaa magaalaa Finfinnees nu deeggara nu cinaa dhaabbatee nu wajjiniin isaanis qaamaan dhufanii leenjiin kennu hin hubachiisu. Kana keessatti immoo hordoffii fi to'annaan guyyaa guyyaadhaan nuti goonus jira. Hordoffii fi to'annaa giddugaleessa irraa kutaa magaalaa irraa hanga aanaatti hoggansi keenya qooddatee ofiisarri keenya bobbiirra yeroo jiru yeroo bobba'ee jiru irratti maal raawwataa jira maal hojjetaa jira maal inni hanqinni jiru kan jedhu bobbii isaa irratti sochii irra deemnee hin to'annaa kana keessatti yeroo inni dogoggora hojjetaa jiraates dogoggora hojjetaa jirta irraa deebii jenneeti kan dhaabnu jechuudha. Sirrii miti kan isa to'atu jira qaxanaa irratti kan to'atu jira aanaa irratti kan to'atu jira paatroolii qabna paatrooliidhaan yeroo yeroon irra deemnee to'anna barsiisaas dogoggora irraas eegaa kan nuti deemnu nama yoo dogoggora irraa eegaa yoo deemte nama gaariis nama cimaas nama hojii hojjetus nama seeraaf naamusa kabajus ta'uu waan danda'uuf keessattuu kanaan dura namoonni nuti tarkaanfii irratti fudhannu baay'eedha ture. Dhibbaanis kan lakkaa'amu ture.
amma baay'ee dhibbataa dhufeera jechuudha. Baay'ee dhibbataa dhufeet jira waan ta'eef kun kan nutti agarsiisu ofiisarri keenyas guyyaa guyyaadhaan naamusni isaa fooyya'aa akka inni dhufe. Ofiisaroota yeroo filattan haala kamiin filattan bal'inaan gara leenjiitti galchitanii too leenjiirraa immoo gara ramaddii hojiitti hin deemtanii ulaagaan isin ofiisaroota kana ittiin filattan maal fakkaata? Ofiisaroonni keenya keessattuu kan jalqabaa leenjii kan kenname bara 2005dha. Bara 2005 irraa jalqabee amma baranaatti waggaa lamatti yoo xiqqaate hin leenjisna jechuudha humna kana. Yeroo leenjisnu kan jalqabaa filannoon isaa sadarkaa amma irra jiru kanarra hin turre. Sadarkaa barnootaatiinis akkasumas immoo umriidhaanis haa ta'u sadarkaa biraatiin xiyyeeffannaan itti kennamee hin turre kan inni filatamaas leenji'aas ture. Booda kana garuu erga jijjiirama mootummaa keenyaatiinas humni kun humna baay'ee barbaachisaa fi magaalaaf murteessaa ta'e ta'uu sirriitti itti amanamee caaseffamni isaas cimee abbaa taayitaa ta'e kanaan dura biiroo bulchiinsaaf nageenyaa wajjiniin akka damee tokkotti kan jiru isa dura immoo biiroo haqaa jalatti akka damee tokkotti kan ture duraan yeroo hundaa'u immoo akkasumas immoo mana qopheessaa jalatti akka damee tokkotti kan hojjetaa ture malee of danda'ee caasaa mataasaa qabaatee of danda'ee hojjetaan ture. Jijjiirama mootummaa keenyaatiin asitti garuu of danda'ee abbaa taayitaa ta'e akka inni hundaa'u magaala kana keessatti immoo gaheen inni qabullee gahee guddaa akka ta'e labsiidhaan gara gahee hojii 18 kan ta'u labsiidhaan kennameefii jira. Kana keessatti gahee hojii kennameef kana baachuu kan danda'u yoo humna sirrii ta'e filatee leenjii galchedha abbaan taayitaa kun. Kanaaf humna sirrii ta'e filannee humna sirrii ta'e yeroo jennu yeroo ammaa kan nuti filannee mana leenjii galchaa jirru dargaggoota yuunivarsiitiidhaa eebbifaman. Dargaggoota yoo xiqqaate digirii jalqabaa qabaachuu qabu jechuudha. Warra digirii jalqabaa qaban akkasumas immoo hawaasa keessatti naamusni isaanis kan mirkanaa'e kan beekamu hawaasni kan ragaa ba'eef araada adda addaarraa kan bilisa ta'an akkasumas immoo naamusa gaariidhaan warra maatii isaanii keessatti naamusa gaariidhaan maatiin guddise hawaasni kan ragaa ba'uuf ulaagaa baafnee ulaagaadhaan filanneeti mana leenjii kan galchinu. Yeroo mana leenjii galchinus leenjiin kun akkam ta'uu qabaa kan jedhu kanarratti sirriitti irratti xiyyeeffatameeti kan hojjetamu. Tokkoffaan leenjiin jijjiirama sammuu isaanii baay'ee cimsuu danda'an hubannoo cimsuu danda'an hin kennama. Akkasumas qaamaanis immoo ga'eessa akka isaan ta'an leenjii loltummaa hin kennamaaf jechuudha. Yoo xiqqaate waan sila atillee kaasaa turte kana seeraan ala warra raawwatan wajjiniin kaasii hin kaasuu kana keessatti ofiisarri keenya miidhamullee yoo xiqqaate qaamni isaa ga'umsa qaamaatiin ofirraallee ittisuu qaba. Leenjii paaraamilitariidha. Paaraamilitariidha waan ta'eef leenjii loltummaallee hin fudhata jechuudha. Leenjii loltummaa meeshaa waraanaatiin ala waan jiru leenjii loltummaa hin fudhata jechuudha. Kanaaf paaraamilitariidha. Walakkaa militeerii akkasumas immoo walakkaa siviiliidha waan ta'eef kun kan ta'eefis magaala keessatti hawaasa keessatti hojjeta waan ta'eef karaa tokkoon siviiliidha. Gama biraatiin immoo akkuma qaama poolisii tokkotti illee poolisii cina dhaabbatee deeggaree hojii nageenyaa irrattis kan raawwatu seeraan ala warra hojjetanillee otoo ofiin miidhamin to'achuu karaa inni itti danda'uun leenjiin tooftaa loltummaallee hin kennamaafi kana keessatti amma bara 2017 dabarsine kana keessatti humna 2074 yuunivarsiitii poolisii federaalaatti leenjifnee leenjii loltummaatiinis akkasumas immoo leenjii dandeettii sammuu cimsuunis leenjifnee dambiiwwan keenya dambiiwwan garagaraa ba'anii nuti raawwachiisnu fakkeenyaaf dambii seeraan altummaa 2015 ba'e dambii 150 irratti leenjii kenninaa fi dhimmoota seeraan alummaa magaala keessatti raawwatamu akkasumas immoo dambii misooma kooriidaraa wajjiniin wal qabatee dambii 167 bara 2016 kan ba'e akkasumas amma misooma qarqara lageenii irratti immoo dambii ba'e wal qabsiisee 180 bara 2017 kan ba'e kanarrattis maal raawwachuu qaba ofiisarri kun kan jedhu sirriitti hidhachiisneet bobbaafnee jirra jechuudha. Kun humna keenya dabalee humna raawwachiisummaa keenyas baay'ee ol kaaseeti kan jiru. Sirriitti amma irratti kan xiyyeeffannu filannoo isaa irratti. Kanaaf waa'ee naamusaa sirrataa kan inni dhufu filannoo irratti sirriitti yoo of eeggannoon godhame leenjii irratti yoo sirriitti ga'umsi kennameef
dhimmoonni kun hir'ataa dhufaa waan deemaniif amma humni nuti leenjisnee baasnee hojiitti bobbaafne kun magaala kanaaf humna murteessaa seeraan alummaa qofa otoo hin ta'in hojii nageenyaa irrattis waan guddaadha kan hojjetaa jiru jechuudha. Kanarra darbee hojii nageenyaa qofa otoo hin ta'in misooma kooriidaraa raawwatamu kana keessatti bulchiinsi magaalaa keenyaa raawwatu keessatti gahee guddaallee kan deeggaruudhaan eegumsa isaatii fi to'annaa isaa qofa otoo hin ta'in humnaan illee gargaaruudhaan kana keessatti hojii guddaatu hojjetamaa jira jechuudha. Akkasumas hawaasa keessatti hawaasa wajjiniin keessattuu waliin hojjechuu keessatti wanti guddaa hirmaannaa uummataa keenya bal'isuu keessatti kan nu fayyadu tokko hojii tola ooltummaa hawaasa keessatti hojjennudha. Hojiin tola ooltummaa hawaasa keessatti hojjennu keessaa tokko ashaaraa magariisaati. Ashaaraa magariisaa hawaasa wajjin baanee biqiltuu hin dhaabna. Biqiltuu dhaabnu sana hin kunuunsina. Hawaasni illee nu wajjin akka kunuunsu hin godha. Karaa gara biraatiin manneen harka qalleeyyii ijaaru bara 2017 dabarsine kana keessatti gara manneen 14 abbaa warraa 14 maatii isa jala jira wajjiniin manneen harka qalleeyyii baasii mootummaa tokko malee ofiisarri keenya walitti buusee akkasumas immoo deeggartoota garaagaraa wajjiniin ta'uudhaan mana harka qalleeyyii ijaarreet akka itti fayyadaman goonee jirra. Gama biraatiin immoo daa'imma nuti guddisnu jira. Ofiisarri keenya mindaadhuma argatan kanarraa buusanii daa'imman maatii harka qalleeyyii ta'an daa'imman maatii hin qabne gara 84 amma deeggaraati kan jiru barnoota irratti deeggaraa jirra. Akkasumas immoo ji'a ji'aan buusii bu'uu fi akka isaan hin rakkanne yeroo ayyaanni ga'u immoo kan ayyaana ittiin oolan illee deeggaruudhaan hawaasa keessatti hojii bal'aadha kan nuti hojjetaa jirru jechuudha. Kun karaa tokkoon maal ta'a? Dambiin kan jedhuun durii maqaan taaneen kan waamamaa jiru. Kana amma immeejii isaallee yookiin immoo hawaasa keessatti gahee nuti qabnullee sirriitti hubachiisaa hawaasa wajjiniin walitti hidhamsa cimaadhaan kan hojjetaa jiru jechuudha. Mee bara 2017 badhaafamtaniiti kan turtan. Badhaasni sun raawwii bara 2018tiif galtee maal isinii ta'a? Raawwiin nuti magaala kana keessatti sochiin nuti fidne jijjiiramni bara 2017 karoora keenya irratti fidne kun gaarii ta'uudhaan beekamtiin nuu kennameera jechuudha. Egaa beekamtiin kun karaa tokkoon hojii nuti hojjenne gaarii fooyya'aa ta'uusaa hojiin hojjetame amma hojii baay'eetu nurraa eegama. Raawwii bara kanaa keessatti malee kan tokkoffaa baanee badhaafamne ammallee magaalli kun magaala galma qabatte sana bira ga'uudhaaf akkasumas akka biyyaattis galma qabanne galma badhaadhinaa kana bira ga'uudhaaf hojii baay'ee hojjechuutu nurraa eegama. Karaa kamiinuu misoomni hojjetamu hojiin hojjetamu hojiin misoomaa hojjetamu kamiyyuu nageenyi isaa mirkanaa'uutu irra jiraata. Nageenyi isaa mirkanaa'ee hawaasni sirriitti seera eeguu sirriitti hubatee ofii nurraa fudhatee amma inni kunuunsuu danda'utti nuti hojiin nuti hojjennu ganaa hojii baay'eetu nu hafaa jechuudha. Karoora bara 2018 amma itti seennee jirru kana keessatti immoo kana caalaa hojjennee magaalicha keessattis jijjiirama nurraa eegamu finnee ammas dhaabbanni kun dhaabbata abbaa taayitaa cimaa magaala kana keessatti hojii seeraan alummaa kamiyyuu akka raawwanne to'atu gochuu keessatti hojii baay'ee nurraa eegamu jira. Bal'ataati kan dhufu amma hojiin akkuma misoomni bal'ateen hojiin nuti hojjennus bal'ataa deema. Kanaaf isa kanaaf of qopheessuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf of qopheessinee caaseffama keenyaan sirriitti caaseffama keenya ijaarree hubannoo kenninee karoora keenya walii gallee caasaa keenya qofa wajjin otoo hin ta'in karoora irratti kan walii gallu hawaasa keenya wajjiniinis waliin mari'annaa bara kana hojjechuudhaaf qophoofnee jirra. Gaheen keenya kana isinirraa immoo gahee akkasii eegnaa kan jedhu nuti isin kenninaa fi uummannis bara kana irratti xiyyeeffadhaa hojjedhaa. Caasaa keessan karaa kanaan ijaaraa. Nuti immoo karaa kanaan isin deeggarra kan jedhu kun hawaasnis irratti walii gallee yeroo yeroodhaan waan hojjetaa jirruuf bara kanas karoora bara 2018 amma jalqabne kanas hawaasa wajjin walii galaa waliin mari'achaa waliin hojjechuudhaaf qophii guddaa raawwataa jirra. Inni xumuraa uummanni hubannoo uumuudhaan wal qabatee abbaa ta'uu qaba. Abbaa ta'ee isin hojii amma jalqabame kana caalaa rakkoon gama hubannootiin jiru furameetu dambi kabachiisan naa dhufee fi dambi kabachiisan natti dhufee naa dhufee akka jiruuf gara fuulduraatti adeemsaa adeemaa imalaa gammaa dhuftan kana caalatti akka naa dhufe jedheetu akka qaama isaatti simatuuf
kayyuun isin qabatanii itti deemaa jirtan maal fakkaata walii gala dhimma kanarratti ergaa xumuraan nu dabarsaatu sagantaa keenya kan gooluu ta'a. Hawaasni amma jalqabeera kan itteettu dambiitti hin bu'inaa kan jedhu hawaasni bal'inaan amma kan jiru. Even yoo dogoggora qaamni biraallee dogoggora raawwate caasaa keenya irratti duukaa jira uummanni jechuudha. Kun amma guutummaatti hawaasa hunda bira jira wanti kun waan jedhu immoo hin qabu. Kana hawaasa hunda biraan geenye dambiin natti dhufe kan jedhu jedhee kan baqatu otoo hin ta'in dambiin naa dhufe seera naa kabachiisuuf magaala kana keessatti seera kabachiisuudhaaf dambii kabachiisuudhaaf dhufee ofiisarri abbaa taayitaa dambii kan jedhu kan akka inni gonfachuu dandeenyuuf kanarrattis hawaasa wajjiniin hojii bal'aa hubannoo uumuu kan kanaan duraarra bal'ifnee daangaa keenya bal'ifnee itti deemuutu nurra jiraata kan jedhu ergaanaan dabarsuu barbaadu. Hanga yoonaatti hirmaannaan uummataa bu'aa keenya keessatti baay'ee guddaadha. Kanaaf gara biraatiin amma qindoominni immoo seektaroota biraas guddaadha gaheen isaanii jechuudha. Kanaaf bara kan qindoomina seektaroota wajjiniin qabnu akkasumas immoo hirmaannaa hawaasaa sirriitti cimsine hojii keenya caalmaatti galmaan ga'uudhaaf itti deemuu qabna. Hawaasnis nu duukaa tumsuu bara 2017 bal'inaan nu duukaa tumsee jira. Bara 2018 kanattis kana caalaatti akka inni nu duukaa tumsu ergaa koo dabarsuun barbaada. Seektaroonni yookiin waajjiraaleen biirooleen qindoominaan waliin hojjennu kunis immoo bu'aa baranaa arganne kan akka onnachiistutti fudhanneet ciminaan qindoominaan hojjenne magaalli kun magaala seerri keessatti kabajame dambiin keessatti kabajame magaala hawaasni qaroomee keessa jiraatu fi Afrikaadhaafis addunyaadhaafis magaala fakkeenya taatu uumuu keessatti hojii guddaa hojjechuu dandeenya ergaa jedhuun qabaachuu. Obbo Tasfaa'uun Aluulaa itti gaafatamaa waajjira abbaa taayitaa dambii kabachiisaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjin dhimmoota alsiirummaatiin walqabatee hojjetamaa jira maal fakkaata jedhu giddu galeessa godhanneetoo gara keessanitti qaqqabsiisaatidha kan turre isinis AMN Plus argamuudha sagalee dhalootaa irratti erga waan dabarsitaniif guddaa galatooma jechaati. Qophii har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan kan goolanu ta'a sagantaa marabbaa keenya har'aaf qabannee dhiyaanne isaanuma kana AMN Plus sagalee dhaloota irraa qophiileen biroo kan itti fufan ta'a sagantaa kana qopheessuun isin faana kan ture Andarajaa Addunyaati ogeessota kaameeraa fi istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan sagantaa keenya irraaf qabanne goolabni irraa torba sagantaa biraatti walitti deebina turtii gaarii.